Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuuf mata dureen har'a waliin ilaallu 2.2 seensa intiijarootaa kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Seensa yoo ilaallu 21 hir'isuun 19 meeqaa jedhee sin gaafata. Deebiin kee 2 akka ta'e ifadhaa jedha. Egaa 21 irraa 19 yoo hir'ifnu 2 jechuudha. Garuu 19 irraa 21 meeqa jedhamee yoo gaafatamte deebiin kee maal ta'a laata? Kana egaa yeroo isin gaafatan hin jiru jechuu dandeessu. Waa'ee intiijarootaa hin beektan waan ta'eef jechuudha. Yeroo kanatti 19 irraa 21 hir'isuun hin danda'amu jettu ta'a. Egaa yeroo intiijaroota baratan kanaaf deebii kennitu jechuudha. Tarii deebii hin qabu jechuu dandeessu ta'a. Hinuma jettu maaliif waa'ee intiijarootaa waan hin beekneef jechuudha. Beekumsa amma yoonaa waa'ee lakkoofsotaa irratti qabdu irraa ka'uun deebii hin qabu yoo jette homaa miti. Sababni isaas deebii qooyyaba kanaa lakkoofsota lakkaawii yookiin lakkoofsota hundaa hamma ammaatti baratte keessatti hin argattu waan ta'eef jechuudha. Egaa amma barattan keessatti waa'ee intiijarootaa waan hin baranneef deebii hin qabu yookiin immoo 19 irraa 21 hir'isuu hin danda'amu jettu jechuudha. Sababni isaa kanaaf waan hin baranneef jechuudha. Haa ta'u malee deebiin qooyyaba kanaa lakkoofsa hiikaa qabeessa ta'edha. Deebiin qooyyaba kanaa kan kanaa jechuudha. 19 irraa 21 hiikaa qaba jechuudha. Mata duree kana keessatti lakkoofsota kanneen akka caalmaa armaan olii irraa argaman ni baratta. Waa'ee intiijarootaati kan nuti barannu jechuudha. Gocha 2.2 haa ilaallu. Mee qarshii 15 qabda haa jennu. Gatiin muuzii tokkoo qarshii 5 yoo ta'e muuzii 2 yoo bitatte qarshii siif hafe meeqaa jedha. Egaa meeqa jechuudha qarshiin siif hafu muuzii 2 yoo bitte qarshii 5tu siif hafa jechuudha. Qarshii 5tu siif hafa. Muuzii 3 yoo bitte hoo qarshii siif hafe meeqaadha? Muuzii 3 yoo bitte 15 qabdoo ta'e meeqa jechuudha? Homtuu siin hafu jechuudha. 0 ta'a qarshiin kee. Qarshii 15 qabduun muuzii 4 bitachuu dandeessaa? Hin dandeessu jechuudha. Maaliif kan qabdu qarshii 15 kanatti bituu dandeessu haga 3tti qofadha jechuudha. Bitachuu hin dandeessu jechuudha. Muuzii 4 bitachuuf maal gochuu qabdaa? Maal gochuu qabda jechuudha? Liqeeffachuudha qabda jechuudha. Liqeeffachuudha qabda. Qarshii 5 liqeeffachuu qabda jechuudha. Lammaffaan yaada gabatee armaan gadii keessatti kenname lakkoofsaan ibsii jedha. Gabatee kana keessatti asirratti yaadaan nuu kennamee jira yookiin himaan nuu kennamee jira asirratti. As keessatti immoo lakkoofsaan ibsina jechuudha. 0 olitti digirii seentigireedii 5 jedha. 5 seentigireedii. Qarshii 25 liqeeffachuudha. Qarshii 25 yoo liqeeffattu asitti akkamiin ibsitu? Hir'isuu 25. Maaliif hidaan sirra jiru 25 waan ta'eef jechuudha. Hir'isuu 25 jettu. Negatiiva 25 jechuus dandeessu. Negatiiva jechuun maal akka ta'e boqonnaa kana keessatti ilaalla jechuudha. Ammaaf isinitti ulfaachuu danda'a jechuudha. Negatiiva yeroo isiniin jedhu isinii galuu dhiisuu ni mala. Ammaaf maal jettanii qabattu? Hir'isuu 25 jedhaatiin qabadhaa. Battalleen qabxii 18 argachuu. 18 jettu jechuudha kana. Tarkaanfii 7 of duuba deebi'uu. Maal gootu kana? Hir'isuu 7 jettu.
maaliif gara duubaatti waan deebitaniif jechuudha. Sadaffaan yoomiif qajeelchaan shaakala fiigichaaf barii barraaqa sa'a 11tti yoo ka'u haalli qilleensaa jiru 0 gaditti digirii seentigireedii 3dha jedha. Maal jedha? 0 gaditti digirii seentigireedii 3dha. Shaakala xumuree sa'aatii 3:30tti gara manaa yoo deebi'u immoo ho'i jiru 0 olitti digirii seentigireedii 17dha. Intiijaroota yaada kana ibsuu danda'an barreessi jedha. Intiijaroota yaada kana ibsuu danda'an barreessi jedha. Asirratti egaa digirii seentigireedii barii barraaqatti kana jechuun digirii seentigireediin isaa negatiiva 3 jechuudha. Negatiiva jechuun maal akka ta'e waliin kan ilaallu ta'a. Gadi fageenyaan gara gadiitti jechuudha keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Barii barraaqa negatiiva 3 seentigireedii ture. Negatiiva 3. Yeroo fiigicharraa deebi'u immoo maanni 17dha. Kun immoo 17 keenya jechuudha. 17 seentigireedii. Bifa kanaatiin keessu jechuudha. Mee fakkeenyaaf qarshii 20 qabda haa jennu jedha. Meeshaa qarshii 21 bitachuu barbaadda ta'a. Qarshiin ati qabdu meeqa? 20. Meeshaan ati bitachuu barbaadde immoo qarshiin isaa 21. Garuu harka kee irra qarshii 20 qofa waan qabduuf bitachuu akka hin dandeenye ni beekta. Sababni isaas qarshiin ati qabatte kan meeshaa bituuf si barbaachisu irraa qarshii tokko waan xiqqaatuufidha jedha. Qarshii tokko si hanqata jechuudha. Meeshaa sana bituuf qarshii tokko waan si hanqatuuf jechuudha. Kan ati bituu hin dandeenye. Garuu hiriyyaan kee qarshii tokko siif liqeessuu danda'a. Hiriyyaan kee egaa qarshii tokko yeroo si liqeessu meeqa si ta'a? 21 kan inni si ta'u. Qarshii tokko hiriyyaa kee irraa liqeeffachuun meeshaa barbaaddu sana bitachuu dandeessa. Yeroo kana yeroo hiriyyaa kee irraa liqeeffattu qarshii tokko maal taate jechuudha? Liqii keessa galtee jechuudha. Hidaa keessa galte. Maaliif hiriyyaa kee irraa liqeeffattee waan jirtuuf jechuudha. Liqiin hiriyyaa keeti qarshiin tokko akka sirraa jirus ni beekta. Liqiin maaliif irraa liqeeffatteetta waan ta'eef akka liqiin sun sirra jiru ni beekta jechuudha. Liqiin sirra jiru kunis lakkoofsaan yoo ibsamu negatiivii tokko ta'aa jedha. Lakkoofsaan yeroo ibsatan jechuudha. Asitti waa'ee negatiivaa inni isiniin jedhe isa kanadha jechuudha. Maaldhaa? Liqii sirra jira. Liqii sirra jira. Idaa sirra jira jechuudha. Idaa yeroo sirra jiru lakkoofsaan yeroo ibsamu maal jedhu jechuudha? Negatiiva tokko ta'aa jechuudha. Negatiiva tokko sirra jira jechuudha. Kana jechuun negatiiva yeroo ta'u idaa sirra jira jechuudha. Kanaafuu yommuu qarshii tokko hiriyyaa kee irraa liqeeffattu maal ta'a jechuudha? 20 irraa 21 wal qixa maal ta'a? Negatiiva tokko jennaa jechuudha. Negatiivni tokko kun maal agarsiisa? Liqiin sirra jiraachuusaa agarsiisa. Negatiivni tokko kun liqiin sirra jiraachuusaa yookiin immoo hidaa keessa jiraachuu kee sitti agarsiisa jechuudha. Osoo 5 liqeeffattee hiriyyaa kee irraa meeshaa wayii bitachuuf kaatee 5 yoo liqeeffatte maal jechuudha? Negatiiva 5 ta'a jechuudha. Birrii 5 yookiin maallaqa qarshii 5 liqeeffachuu kee kan sitti agarsiisu negatiiva 5 jechuudha. 10 osoo liqeessitan negatiiva 10. Kana jechuun hidaa 10 sirra jiraachuu, hidaa keessa jirta jechuudha.
wayita qarshii tokko argatte liqii hiriyaa kee sirraa qabu deebistu tokko negatiiva tokko ida'uu tokko walqixa 0 yeroo 0 ta'u idaa irraa bilisa taateettaa jechuudha. Idaa irraa bilisa taatee jechuudha. Yeroo kana yeroo deebistuuf sana dura maal keessa turte? Idaa keessa turte. Hagamiin tokkoon jechuudha. Negatiiva tokkoon jechuudha. Negatiivni kun idaa keessa jiraachuu kee liqeeffachuu kee sitti agarsiisa. Yeroo deebistuuf immoo maal ta'a? Yeroo tokko immoo sarraa liqeeffatte sun kennituuf maal ta'u jechuudha? 0dha ta'a. 0n sun immoo maal sitti agarsiisa? Idaa irraa bilisa ta'uu kee sitti agarsiisa jechuudha. Kun kan agarsiisu negatiiva tokkoo fi tokko waliif masaanuu ta'uu isaaniiti jechuudha. Kanaafuu negatiivni tokkoo fi kana jechuun hir'isuu tokkoo fi tokko waliif maal jechuudha? Waliif masaanuudha jechuudha. Waliif masaanuudha lakkoofsonni kun. Negatiiva lamaa fi lamni maal waliif masaanuudha jechuudha. Sadis fudhachuu dandeessu. Negatiiva 3 fi 3 waliif maal? Waliif masaanuudha. Kana yeroo walitti daatan lakkoofsa waliif masaanuu yeroo walitti daatan maal argattu? Walqixa 0 argattu jechuudha. Yeroo walitti daatan negatiiva lakkoofsa waliif masaanuu yeroo walitti daatan maal argattu? 0 argattu. Jaarraa hedduu dura beektonni herreegaa rakkoowwan jireenya guyyaa guyyaa keessaa lakkoofsota hundaa fi lakkoofsota lakkaawwii qofaatiin akka hin furamne hubachuun rakkoowwan lakkoofsa lakkaawwiitiin yookiin lakkoofsa hundaatiin hin furamne kana furuuf lakkoofsonni irraa xiqqaa 0 ta'an akka barbaachisan hubatanii jira. Egaa jaarraa hedduun dura beektonni herreegaa lakkoofsa lakkaa'uu fi lakkoofsa hundaatti fayyadamaatii turaniiru. Haa ta'u malee egaa lakkoofsonni 0 irra xiqqaa 0 ta'an akka jiran hubachuu danda'aniiru jechuudha beektonni. Kanaafuu lakkoofsi 0dhaa gadi ni jira jechuudha. Eenyudha innis? Kan akka negatiiva 1, negatiiva 2, negatiiva 3, negatiiva 4 isaan kun maal jechuudha? Lakkoofsonni kun jechuudha 0dhaa gadidha jechuudha. 0dhaa gadi. 0tu irra guddaadha jechuudha. Lakkoofsa kanarra 0tu irra guddaata. Lakkoofsonni lakkaawwii 0 fi lakkoofsonni mallattoo kana of duraa qaban intiijaroota negatiivii walumatti lakkoofsota intiijarii jedhamu. Lakkoofsonni lakkaawwii 0 fi lakkoofsonni mallattoo hir'isuu of duraa qaban intiijarootni negatiivii walumaa galatti lakkoofsota intiijarii jedhamudha. Lakkoofsonni lakkaawwii 0 fi lakkoofsonni mallattoo hir'isuu of duraa qaban yookiin intiijarootni negatiivii walumatti lakkoofsota intiijarii jedhamu jedha. Walumaa galatti lakkoofsota intiijaramu jedhamu. Isaan kan lakkoofsonni lakkaawwii 0 dabalatee fi lakkoofsonni of duraa jechuudha. Ishii kana qaban. Mallattoo kana qaban jechuudha. Intiijaroota negatiivii jechuudha. Mallattoo kan akka negatiiva 1,
negatiiva 2 isaan kun iddoo tokkotti maal jedhamu? Negatiiva 3 negatiiva 4 isaan kun maal jedhamu? Iddoo tokkotti lakkoofsota intiijarii jedhamu. Lakkoofsota intiijarii. Mee sarara lakkoofsaa irratti isinitti haa agarsiisu. Kitaaba keessan irra kaayetii jira. Jalqaba isaa irratti jechuudha. Yoo ilaaltan jalqaba isaa irra deemnee haa ilaallu. Kitaaba keessan jechuudha boqonnaa 2 irratti kaayetii jira. Akkuma argitan sarara lakkoofsaa kana ni argitu. Sarara lakkoofsaa isa kana asirratti ni argitu. Kun sarara lakkoofsaati. Lakkoofsa lakkaawii asii ni argitu. Lakkoofsa lakkaawii tokkorraa ka'eeti gara kanatti yeroo deemtan ni jira. Asii immoo ka'ee zeeroon asis ni jira. Isaan kun negatiiva warreen jedhaman ni jiru. Faallaa lakkoofsa lakkaawii faallaan isaanii jechuun yeroo jennu immoo warreen asii hir'isuu ofirraa qabanii jechuudha. Isaan kun iddoo tokkotti maal jedhamu? Intiijaroota jedhamu jechuudha. Lakkoofsa intiijarii jedhamu isaan kun. Eenyufaa? 0, 1, 2, 3, 4 jedhee asiin itti fufaa. Asiin immoo negatiiva 1, negatiiva 2, negatiiva 3, negatiiva 4, negatiiva 5, negatiiva 6 jedhee kunis akkasuma itti fufa. Isaan kun bakka tokkotti maal jedhamu? Lakkoofsa intiijarootaa jedhamu jechuudha. Intiijaroonni hunda isaanii of keessatti hammata. Lakkoofsa lakkaawii of keessatti hammata. Lakkoofsa hundaa of keessatti hammata. Lakkoofsa negatiivota jechuudha. Negatiivii warreen ta'an isaan kana jechuudha. Isaan kanas of keessatti hammata jechuudha. Eenyu? Lakkoofsi intiijarii. Lakkoofsi intiijarii eenyu of keessatti qabata? Lakkoofsota negatiivii, lakkoofsota lakkaawii, lakkoofsota hundaa of keessatti kan inni hammatu jechuudha. Hiikoo 2.1 tuunni intiijarootaan tuuta lakkoofsota lakkaawii masaanuu lakkoofsota lakkaawii fi zeeroo kan qabatedha jedha. Tuunni intiijarootaa jechuudha. Tuunni intiijarootaa maal kan inni of keessatti qabateeru? Tuuta lakkoofsa lakkaawii masaanuu lakkoofsota lakkaawii fi zeeroo kan of keessatti qabatedha jedha. Asirraa ilaaluu dandeessu. Daanaa 2.3 kanarraa jechuudha. Asirratti akkuma argitan kuni tuuta lakkoofsa intiijarootaati jechuudha. Intiijariin maal kan inni of keessatti qabatu? Tuuta lakkoofsa lakkaawii of keessatti ni qabata. Akkuma argitan asii tokko ka'ee gara kanatti yeroo deemtan kun lakkoofsa lakkaawwiiti jechuudha. Masaanuu lakkoofsota lakkaawwii. Masaanuu lakkoofsota lakkaawwii yeroo jennu negatiivii warreen jennu jechuudha. Negatiiva warreen jennu. Negatiivii jechuun immoo akkuma dura isinitti hime akkamiin ibsuu dandeenya? Wanta tokko yeroo liqeeffattan negatiiva keessa seentan jechuudha. Negatiiva keessa seentani yeroo jennu gaammoo masaanuu lakkoofsa lakkaawwiiti jechuudha. Masaanuu lakkoofsa lakkaawwiiti. Kan ammoo maal jennaani? Negatiivii jennaani. Kanaafuu tuunni intiijaroota maal kan inni of keessatti qabateeru? Masaanuu lakkoofsota lakkaawwii. Lakkoofsota lakkaawwii zeeroo fi lakkoofsota lakkaawwii of keessatti kan qabatedha jechuudha. Mallattoon tuuta intiijarootaa ittiin ibsamu zaadha. Mallattoon ittiin ibsamu intiijaroota maanni? Zaadha. Kan lakkoofsa lakkaawwii maal ture? Naa ture. Kan lakkoofsa hundaa'u maal ture? Waa ture. Lakkoofsa intiijarii immoo maanni? Zaadha jechuudha. Zaa kunoo mallattoo ishii kana. Kanaafuu kanaan maal jennaan jechuudha? Walumaa galatti intiijariidha jechuudha. Lakkoofsonni asirratti argitan kun intiijariidha. Asitti negatiivonni warreen asiin argitan kun negatiivadha. Isaan kun negatiivii jedhaniiti kan isaan waamaman jechuudha. Intiijaroota negatiivii warreen ta'anidha. Negatiivii warreen ta'an. Negatiiviin masaanuu lakkoofsa lakkaawwiiti jechuudha. Masaanuu
lakkoofsa lakkaawwiiti. Asitti immoo ishiin kun 0dha. Egaa intiijeriin maal of keessatti haammateeti jira? Intiijeriin lakkoofsi intiijera jechuudha. Masaanuu lakkoofsota of keessatti haammatee jira. 0 of keessatti haammatee jira. Lakkoofsa lakkaawwii of keessatti haammatee jira jechuudha. Karaa biraatiin lakkoofsa lakkaawwii lakkoofsa hundaa akkasumallee lakkoofsa masaanuu lakkoofsaa warreen ta'an haammatee jira jechuudha. Lakkoofsota masaanuu waliin ta'anii muraasa. Lakkoofsota masaanuu waliin ta'an muraasa, isaan kun muraasa isaaniiti jechuudha. Seechatti fufuu dandeessu. Negatiiva 7, negatiiva 8, negatiiva 9 jettanii seechatti fufuu dandeessu. Asiin lakkoofsota lakkaawwii itti fufuu dandeessu. 7, 8, 9, 10 jettanii itti fufuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu kun maal bakka bu'a jechuudha? Intiijeroota bakka bu'a. Intiijeroonni asii akkuma argitan 0 irraa ka'eeti. Inni kun aseechatti fufa lakkoofsa lakkaawwii jechuudha. Asiin immoo masaanuun lakkoofsa lakkaawwii asiin itti fufa. Asiin negatiiva 1, negatiiva 2, negatiiva jettanii dubbistu. Kana yeroo dubbistanii negatiiva 1, negatiiva 2, negatiiva 3, negatiiva 4, negatiiva 5, negatiiva 6, negatiiva 7 jettanii barreessitu jechuudha. Maal ta'a jechuudha? Maddii isaarraa mallattoo hir'isuu qabaachuu qaba jechuudha. Mallattoo hir'isuu qabaachuudha qaba. Yeroo tarreessitan asii jechuudha. Asirratti sarara lakkoofsaa irratti yeroo ibsitan inni negatiiva hin qabne gara kamitti kan inni deemu? Asii 0 irraa ka'ee jechuudha. 0 irraa ka'ee 0 asii ka'ee jechuudha. Gara kanatti kan inni deemu eenyu? Negatiiviin jechuudha. Gara kanatti deemu. Eessarraa? Mirgarraa gara bitaatti deemu. Inni kam? Negatiiviin mirgarraa gara bitaatti kan deemu yeroo tarreessitan jechuudha. Inni kun immoo lakkoofsa lakkaawwii inni kun immoo jechuudha. Maal ta'a? Bitaa irraa gara mirgaatti deema. Wal jala naannessuu hin qabdanii jechuudha. Isa kana negatiiva 1, negatiiva 2, negatiiva 3 jettanii akkasitti tarreessuu hin qabdanii. Sarara lakkoofsaa irratti jechuudha. Akkuma argitan bifa kanaatiin kaa'uu qabda jechuudha. Negatiivni gara kamitti deema? Gara kanatti deemuu qaba jechuudha. Inni kun immoo lakkoofsi lakkaawwii immoo gara kanatti deemu. Masaanuun lakkoofsaa gara kamitti deema? Kanaaf kan isaan masaanuu waliif ta'an iyyuu jechuudha. Maaliif inni kun gara kanatti deema? Inni kun gara kanatti deema. Diyaagiraamii veenii fayyadamuun hariiroo tuutota armaan gadii ibsuun ni danda'amaa jedha. Diyaagiraamii veenii fayyadamuudhaan hariiroo lakkoofsota kana gidduu jiru jechuudha. Inni kun intiijeriidha. Tuuta intiijeriiti. Inni kun tuuta lakkoofsa maaliiti? Lakkoofsota hundaati. Inni kun immoo lakkoofsota lakkaawwiiti. Inni kun lakkoofsota lakkaawwiiti. Inni kun lakkoofsa hundaati. Inni kun lakkoofsa intiijeriiti. Lakkoofsi intiijerii jechuudha. Eenyu of keessaa qaba? Lakkoofsa hundaa of keessaa qaba. Lakkoofsa lakkaawwii of keessaa qaba jechuudha. Kanaafuu asirratti kun tuuta lakkoofsa lakkaawwiiti. Kun tuuta lakkoofsa hundaati. Kun tuuta lakkoofsa intiijeriiti jechuudha. Intiijeriin maal akka ta'e ifadha jedhee yaada. Asirratti danaa veenii yeroo fayyadamtanii akkamiin ibsitu? Lakkoofsi lakkaawwii ishii kanadha. Lakkoofsi lakkaawwii egaa tokko irraa kan ka'u 1, 2, 3 jedhee itti fufa jechuudha. Lakkoofsi hundaa immoo 0 irraati kan eegalu. Egaa lakkoofsi lakkaawwii eenyu keessatti kan inni argamu? Lakkoofsa hundaa keessatti kan inni argamu hundisaawuu jechuudha. Kunoo lakkoofsi hundaa immoo lakkoofsa lakkaawwii haammatee jira jechuudha. Lakkoofsi
hundaammoo maalirraati kan inni eegalu? 0 irraati kan inni eegalu. 0, 1, 2, 3. Lakkoofsi intiijarii immoo inni maal dabalata? Masaanuu lakkoofsa lakkaawwii ni dabalata. 0 ni dabalata. Akkasumallee lakkoofsa lakkaawwii ni haammata jechuudha. Isammoo yeroo barreessinu kunoo asirratti -1, -2, -3 jedhee itti fufa jechuudha. Gara kanatti barreessaadha deemtu yeroo barreessitan. Kana jechuun mirga irraa gara bitaatti tarreessaa deemtu jechuudha. Masaanuu lakkoofsotaa yeroo barreessan yookiin immoo negatiiva yeroo barreessan gara kanatti barreessaa deemtu yeroo tarreessitan jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi intiijarii eenyu of keessatti qabata? Eenyu kana of keessatti hammatu? Lakkoofsa hundaa of keessatti ni hammata. Lakkoofsa lakkaawwii of keessatti ni hammata jechuudha. Daanaan 2.4 isa nutti agarsiisa jechuudha. Hubadhu. Mallattoon negatiivii kamidha? Ishii kanadha jechuudha. Mallattoo hir'isuuti. Mallattoon poozitiivii immoo ida'uudha jechuudha. Pilaasii. Mallattoon poozitiivii pilaasiidha. Negatiiva 2 jenna gaama kana. Kanaaf maal jennee dubbifna? Negatiiva 2 jennee dubbifna. Maaliif mallattoo ishiin kun maal jedhamtee dubbifamti? Negatiiva jedhamtee kan ishiin dubbifamtu. Kunoo maal jedhamee dubbifama? Poozitiiva 5 jedhamee dubbifamaa jedha. Poozitiiva 5 jedhamee dubbifama. Kana yeroo dubbistan kana maal jettanii dubbistu? Poozitiiva 4. Kanoo negatiiva 4 jettanii kan isin dubbistan. Kanaafuu lakkoofsonni poozitiivii mallattoo ida'uutiin ala barreeffamuu danda'u. Mallattoon poozitiivii mallattoo lakkoofsonni poozitiivii jechuudha. Lakkoofsonni poozitiivii mallattoo ida'uun ala barreeffamuu ni danda'u. Fakkeenyaaf +5 isa jedhu kanaa fi 5 kan jedhu kun tokkuma jechuudha. Asirratti wanti adda isaan godhu hin jiru. Garuu negatiiva 5 fi 5 inni kun negatiivadha. Poozitiiva 5dha. Poozitiiva isa kana barreessuu dhiisuus dandeenya jechuudha. Rakkoon qabu maaliif 5 yeroo jennu poozitiiva 5 ta'uusaa nutti agarsiisa jechuudha. Barreessuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Pilaasii ishii kana barreessuudhaaf. Maaliif hiikkaan isaa tokkuma jechuudha. +5 jechuu fi 5 jechuun lamaan isaayyuu 5 jechuudha. Garuu negatiiva 5 fi 5 tokko miti asirratti. Maaliif inni kun negatiivadha. Kun waliif masaanuudha jechuudha. Isaan kun waliif masaanuudha. Kanaafuu tokko miti jechuudha. Hojii garee 2.1 kuni hojii garee isiniin jedha. Waanuma kamiifuu nuti waliin haa ilaallu. Kanneen armaan gadii irratti gareen mari'achuun akkaataa gaafatamteen deebisaa jedha. Gaaffii tokkoffaan haalota jiruu fi jireenya guyyaa guyyaa keessatti itti fayyadamtan keessaa kan intiijarootaan ibsamuu danda'an 2 barreessa jedha. Egaa hojii garee isiniin jedha. Yaada garaagaraa kennuu dandeessu jechuudha. Waa'ee intiijarootaa guyyaa guyyaadhaan osoo hin beekin itti fayyadamaa ooltu jechuudha. Waa'ee intiijarootaa, lakkoofsa intiijarootaa. Fakkeenya fudhattan maallaqa yoo hiriyyaa kee irraa liqeeffatte isaan kun maalidha jechuudha. Intiijaroota itti fayyadamuu keenya nutti agarsiisa jechuudha. Yeroo liqeeffattu maalidha jechuudha? Negatiiva keessa seenta jechuudha. Idaa keessa seenta. Fakkeenyaaf qarshii 10 hiriyyaa kee irraa yeroo liqeeffattu maal taate jechuudha? Idaa keessa seente. Sana maal jenna? Negatiiva 10 jennee barreessina jechuudha. Yeroo lakkoofsaan barreessinu negatiiva 10 jechuun barreessina. Liqeeffattee
erga liqeeffattee booda immoo gaafa biraa qarshii 5 argachuudhaan deebisteef qarshii 5 yeroo kana hagamtu sirratti hafa. Kana jechuun negatiiva 10 ture sirra. Hidaa 10tu sirra ture. Gaaf ta'e immoo birrii 5 gaafa argattu ni deebistaaf birrii 5. Ida'uu 5. Amma hidaa meeqa sirratti hafe? Hidaa meeqa sirratti hafe jechuudha? Hidaa 5tu sirratti hafe. Kanaafuu negatiiva 10 ida'uu 5 meeqa ta'a? Negatiiva 5. Yeroo kana gaa nuti maal fayyadamne jechuudha? Intiijeroota fayyadamne jechuudha. Lakkoofsota intiijeroota fayyadamaati jirra osoo hin beekin jechuudha. Egaa kana booda erga waa'ee intiijeroota barattanii waa'ee negatiivaa isin hin rakkisu jechuudha. Mata duree intiijeroota kan jedhu kana erga barattanii boqonnaa 2 kana erga barattanii waa'ee intiijeroota waa'ee negatiivii isin hin rakkisu jechuudha. Gaaffii lammaffaan masaanuu lakkoofsota armaan gadii barbaadi. Masaanuun kanaa meeqa? Negatiiva 21. Kan kanaa poozitiiva kun poozitiiva 37. Negatiiva inni ture egaa masaanuun isaa poozitiiva jechuudha. Kan isa kanaa masaanuun kanaa meeqa? Negatiiva 6 ta'a jechuudha. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan pilaas kana jechuun poozitiiva 6 fi 6 garaagarummaa hin qabu. Yoo asitti barreessan yoo dhiistanis rakkoo hin qabu jechuudha. Garuu negatiiva irratti barreessuun dirqama ta'a jechuudha. Inni kunoo masaanuun isaa meeqa ta'a? 51. Kan isa kanaa masaanuun isaa meeqadha? Negatiiva 79. Hiikoo 2.2 haa ilaallu. Lakkoofsonni 2 waliif masaanuudha kan jennu yoo gama adda addaatiin tuqaalee 0 irraa fageenya walqixaa irratti argaman bakka bu'anidha jedha. Lakkoofsonni waliif masaanuudha kan jennu egaa asirratti sarara lakkoofsaa asirratti akkuma argitan asirratti sarara lakkoofsaa kana ni argitu. Sarara lakkoofsaa ni argitu. Tokko fageenyi amma asirratti tokko as ni jira. Tokko masaanuun tokko eenyudha? Negatiiva 1. Kanaafuu tokko kunii fi negatiivni tokko kun fageenyi inni 0 irraa qabu wal qixadha. Fageenyi inni 0 irraa qabu wal qixadha. Yoo inni kun fakkeenyaaf 0 irraa haga tokko bira geessutti seentimeetira tokko yoo ta'e asii 0 irraa kaatee haga negatiiva 1 geessutti innis qixuma isa kanaati jechuudha. Seentimeetira tokko inni kunis seentimeetira tokko ta'a. Kabroos ilaaluu dandeessu. 0 irraa kaatee masaanuu 2 yoo ilaaltan masaanuun 2 meeqadha? Negatiiva 2. Kanaafuu masaanuun 2 negatiiva 2 jenneerra fageenyi inni lamni 0 irraa qabuu fi fageenya lamni 0 irraa qabuu fi fageenyi negatiivni lamni 0 irraa qabu wal qixadha. Sadillee akkasuma fageenyi inni 0 irraa qabu 0 irraa qabuu fi negatiivni 3 0 irraa qabu wal qixadha jechuudha. Fakkeenya sadaffaa kana ilaallu masaanuun lakkoofsa 4 meeqadha jechuudha? Negatiiva 4. Akkasumas masaanuun 7 negatiiva 7dha jechuudha. Kanaafuu asirraa ilaaluu dandeessu. 4 ishii kana ilaaltan fageenyi 4 0 irraa qabuu fi fageenyi negatiivni 4 0 irraa qabu wal qixadha.
asitti 5 ilaaluu dandeessu. 5 fageenyi inni 0 irraa qabuu fi negatiivni 5 0 irraa qabu wal qixaadha jechuudha. Fakkeenya arfaffaa kanarraa yoo ilaaltan. Negatiiva 5 fi 5 sarara lakkoofsaa irratti 0 irraa gama adda addaatiin fageenya wal qixaa qabu jedha. Kanaafuu negatiiva 5 masaanuu 5ti yookiin 5 masaanuu negatiiva 5ti. Haaluma wal fakkaatuun negatiiva 3 masaanuu 3ti yookiin 3 masaanuu negatiiva 3ti. Egaa 5 negatiivni 5 masaanuun isaa 5dha. 5 masaanuun isaa negatiiva 5dha. Wal jala jijjiirtanii waamuu dandeessu jechuudha. Tokkuman. Negatiivni 3 masaanuun isaa eenyudha? 3. 3 masaanuun isaa eenyudha? Negatiiva 3. Wal jala jijjiirtanii maqaa dha'uu dandeessu. Hubadhu. Sararaan lakkoofsaa irratti lakkoofsi 0 irraa gara mirgaatti fagaachaa yoo deeme 0 irraa gara mirgaatti jedhama. 0 irraa sarara lakkoofsaa irraa jechuudha. Sarara lakkoofsaa kanoo ta'e sarara lakkoofsaa kana ta'e sarara lakkoofsaa irratti 0 0 asaa jennu 0 irraa gara mirgaatti yeroo jennu gara kanatti jechuudha. Yoo fagaachaa yoo deemu guddachaa deema. 0 irraa gara bitaatti fagaachaa yoo deemu garuu xiqqaachaa deema. Maaliifidha? Asii inni kun negatiivni isaa negatiiva 1, negatiiva 2, negatiiva 3 ta'aatii deema. Kuni xiqqaachaa deemaa jechuudha. Maaliif? Hidaan guddachaa deemaa jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi isaa immoo gatiin isaa immoo maal jechuudha? Xiqqaachaa deema. Kana yeroon isiniin jedhu hidaa 10 immoo hidaa 5tu deebisuudhaaf isinii salphata. Hidaa 5 jechuudha. Hidaa 5. Kanaafuu 10 immoo negatiiva 10 immoo negatiiva 5tu irra guddaadha. Eenyudha irra guddaan? Negatiiva 5tu irra guddaadha. 0 immoo negatiiva 1tu irra guddaadha. 0tu irra guddaadha. Kabiroo immoo isinan gaafadhaa. 0 immoo negatiiva 2tu irra guddaadha. 0tu irra guddaadha. Kanaafuu asirratti yeroo ilaaltan kanarraa jechuudha. Gara kanatti maal ta'aa deema? Dabalaatii deema. Gara kanatti immoo maal ta'aa deema? Hir'achaatii deema jechuudha. Fakkeenya 5ffaa kana haa ilaallu. 7 jechuun pilaas yookiin immoo poozitiiva 7 jechuudha. 7 jechuun poozitiiva 7 jechuudha. 0 poozitiivis negatiivis miti. 0 poozitiivas negatiivas miti jechuudha. Asirratti jechuudha. Ishii kana keessatti jechuudha. 0 poozitiivas negatiivas miti. Poozitiiva warreen jedhaman isaan kanadha. Isaan kun poozitiiva jedhamu. Isaan kun immoo negatiiva jedhamu. Kanaafuu 0 poozitiivas negatiivas miti. Zeeroon lakkoofsa waan homaa hin jirre tokko ibsuudha jedha. Zeeroon lakkoofsa hin jirre tokko kan ibsudha. Akkuma beektan jechuudha. Fakkeenyaaf daree keessatti battallee barumsa herreegaa 10 keessaa kennameen gaaffiiwwan hunda yoo deebiste homaa hin dhabne jechuudha. Kana jechuun deebiin ati dogoggorte yommuu lakkoofsaan ibsamu zeeroodha jechuudha.
deebii hunda yoo deebiste jechuudha. Wanta itti dhabde jira hin jiru. Waan itti dhabde zeeroodha jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Haga amma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Bifa shoortii viidiyootiin illee viidiyoo akka biroo isiniifan dalaga jechuudha. Viidiyoo itti aanuun Gilgaala 2.2 waliin ilaalaa. Haga sanatti nagaan turaa isiniin jedha.